Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qindeeffadheen isinitti hima. Oduun wayitaa'uun yeroodhaan akka isin qaqqabuuf chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan chaanaalii keenya like subscribe godhaa hiriyoota keessaniifis qooda. Jalqaba irratti mata dureewwan isaa isinitti himuun eegala. TPLF fi bulchiinsa yeroo Tigraay diiguun bulchiinsa Tigraay kan waraana dura akka deebisee hundeessuu beeksise. Iraan marii United States waliin godhamurraa abdii hin qabdu jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Iraan. Dabalatas Iraan doonii United States haleeluu ishee himteetti. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoo nu waliin turtan oduuwwan kanaaf kanneen biroo ni dhageessu turtiin keessan waliin haa ta'u. TPLF fi bulchiinsa yeroo Tigraay diiguun bulchiinsa Tigraay kan waraana dura akka deebisee hundeessuuf jiru beeksise. Bulchiinsa yeroo amma Tigraay bulchaa jiru kanneen muummee ministeera Abiyyiin barri aangoo isaanii waggaa tokkoof dheereeffameef Jeneraal Taaddasaa Warradeen durfamu diiguun bulchiinsa hooggansa TPLF duraanii ijaaruuf akka jiru TPLF ibseera. Akka ibsa TPLF amma bahetti bulchiinsa yeroo Jeneraal Taaddaseen durfamu diigee bulchiinsa kan waraana dura ture deebisuuf akka hojjechaa jiru ifoomseera. Waraanni Tigraay eegaluun dura Pirezidaantii Tigraay kan ture Dr. Debretsion Gabre Mikael gara aangootti deebi'uuf akka jirus agarsiisa. TPLF kana kan beeksise walgahii ariifachiisaa qoree giddu galeessaa dhaabbatichaa eebela 7-8 magaalaa Aksuumitti taa'een yeroo ta'u mootummaan federaalaa aangoo bulchiinsa yeroo Pirezidaantii Tigraay dheeressuun isaa seeraan ala akka ta'ee fi waliigaltee Piriitooriyaa cabseera jechuudhaanis balaaleffateera TPLF. Mootummaan federaalaa wayitaa aangoo Pirezidaant Taaddasaa Warradee waggaa tokkoof dheeressu TPLF ibsa baasuun mormee turuun isaas ni yaadatama. Ta'us Jeneraal Taaddaseen hoogganaa dhaabbataa TPLF kan ta'e Debretsion waliin haasa'uun waliigalee gara Finfinnee akka dhufe dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantii duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay kan turanii fi amma gorsaa muummee ministeera Abiyyi kan dhimmoota abbaa Afrikaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaan murteen koree giddu galeessaa TPLF bulchiinsa yeroo naannichaa diiguu fudhate tarkaanfii balaafamaadha jechuudhaan balaaleffateera. Ibsa TPLF baasee kana ilaalchise bulchiinsa yeroo Tigraay irraas ta'e mootummaa federaalaa irraa hanga wayita oduun kun qindaa'etti ibsi kenname hin jiru. Ta'us murteen TPLF kun naannichaa gara gaaga'ama hin malleetti geessuu mala jedhamuun yaadda'umeera. Iraan marii United States waliin godhamurraa abdii hin qabu jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Iraan. Mariin marsaa lammaffaa United States fi Iraan gidduutti irra deebiin adeemsifamuuf jechuu hordofee Iraan marii United States waliin godhamurraa dhugumatti abdii hin qabdu jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Bagri. Mariin marsaa duraa sa'aatii 20 olii Paakistaanitti geggeeffame waliigaltee malee xumuramuun isaa ni yaadatama. Ta'us Paakistaan abdii kutattee dubbii qabdeerraa hin deebine. Ammas marsaa lammaffaaf qopheessiteetti. Ta'us aangawoonni Iraan maricha ammas akka abdii irraa hin qabne himaa jiru. Maricha irraa abdii hin qabnu. Diinarraa abdii kutachuun immoo abshaalummaadha jedhan ministeerri haajaa alaa Iraan. Wayita qondaallee Iraan kun dubbii kana dubbatanitti United States marii haaraa fi gara Paakistaan jala ergaa jirti. Iraan ammallee maricha irratti hirmaachuudhaaf dhiisuu ishee ibsa hin kennine. Pirezidaantii United States Donald Trump marii marsaa lammaffaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin Iraan faana yoo kan walii hin galle ta'e bu'uuraalee misoomaa Iraan kan akka buufataalee ibsaa fi riqichoota akka barbadeessan dhaadatani. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman ammoo Trump akka waraanaa raawwachuudhaaf dhaadataa jira jechuudhaan qeeqaniiru. Iraan ammoo doonii waraanaa Ameerikaa dirooniidhaan haleeluu ishee ibsiteetti. Kunis kan ta'e Ameerikaan doonii fe'umsaa Iraan to'achuu ishee hordofee Iraan ammoo dooniiwwan waraanaa Ameerikaa galoo galaanaa Oomaan irratti argaman haleeluu himteetti. Amantaan biyyoonni lachuu walirraa qabanis hedduu gadi bu'aa jiraas jedhama. Guyyaa 8 dura yeroo mariin Paakistaanitti adeemsifamaa ture abdiin uumamee ture amma hedduu gadi bu'aa dhufeera. Sababni isaas Iraan Ameerikaan buufataalee galoo galaanaa cufuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsite jechuudhaan himatti. Gama biraan
ammoo Ameerikaan doonii alaabaa Iraan qabdu irratti dhukaasuun to'achuu isheessi akka sababaatti himama. Fedhiin guddaan Trump dinagdee Iraan gatantaraa jiru cufuudhaan biyyattiin harka akka kennattu ta'us Iraan garuu ammayyuu jira doorsisaaf bakka hin qabu jechaa jirti. Iraan tasuma buufata gabbisa nuukilaraa qabaachuu hin qabdu kan jettu United States ulaan Hormuzis to'annoo Iraaniin alaa akka ta'u fedhii olaanaa irraa qabdi. Ta'us Iraan ammallee ofirraa ittisuufis diinota ishee irratti haaloo ba'uufis ga'umsa olaanaa akka qabdu dubbatti. Jilli United States ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa Jed Vansiin durfamu marii marsaa lammaffaaf gara Paakistaan kan qajeele wayitaa ta'u Iraan jila ergitus ta'e irratti hirmaachuuf dhiisuu ishee haga ammaatti hin ibsine. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qindeeffadhe kan haga ammaa dhageessan fakkaata. Oduu odeeffannoo biraan haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.